السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جراوند بلاس 4 جلك بنجرن مدرسان إجولين أما كيستي سنغرتني كاتن كوني إجارة موداف لفتي غهامتي لفتي ساكرانا نتي غهامتي يوبك إجولين إرتي وانتجت لا تكشو ترسيم ولا فكنا كوني تري نمني غاوغي بكدا بيبر أفما بكتي غلطا يرو أكدا بيسو فما فكتي غلطا كنا في مالي إجولين أما بايني سانيتي في بكجري قبتان كون ولينجيتو لفا كان رماياتي هروماياتي إجولي دا كان هروماياتي كان لفا بيس يولي هروماياتا ونقب نمني كان هنده قباتا هرومايا قباتا نما هرومايا قباتا كان كان را باو قبا سلاوانا كسي غري برا كونونسا أما مو ونكون أبان أمتا واو في رتي أبان أمتا ريفو بانكين أوروميا غمتا بانكين غمتا أوروميا ريفو ماناجمنتي وجنين إجولي كان قرا كان كيستين ديفنو أكاغو نيغو ناجد نينوتي مني رواسا كينيا كبجمو إسينمو ونسين جتنو nuti ho gumanni kan ko bolo keti tokko keessa fudhachuu mo bolo keti gumanni bar baay'een fiddu bar nuti ummata miliyoonii 50 madrasaa tokko baafachuu hin dandeenyu osoo hin dorgomini mo'amnu mattuma lakkisaa dorgomii keessaa seenni waliin jenna maaliif jennan hin jirru ajiraannu jechuunii fi jirra tafufnu jechuun tokko miti waan ta'eef nu amma jirra argamne irraa miti eega argamne maaliinan keessa jiraan gumaata madrasaa naannoo Haramayaa kanaaf baachuudhaaf namuu warri naannoo kanaa qorqorroon namuu waan naannoo kana jiruuni naannoo kana jiruuni ijoollee kana keessa yataamaa jira kanaadha abbaan qabne jira ijoollee kana keessa harka qalleeyyii jennaan wallahi jekooti ni arge gurbaan illee viidiyoodhaan na waamne gurbaa kofoo bakkatti taanii ejjetan akkumatti kaaten beeyne kofoon gartee gingilchaa harkatti fakkaatte qalama waan keessa kaayyatu hin qabne qalama tokkitti akkana qabatee keessa barataa jiru jira yowwana warri finfinnee qalama mucaa isaatti jijjiira anuma wajjiniin iyyuu yowwana warri finfinnee kophee meeqatti jijjiira ijoolleen amma nu agarree kaane kan kophee ijaa waliin agarree jira kophee numaan waliin agarra naannoon keessa jirru kun maqaan Haramayaatti waamamu malee baadiyyaadha kanaaf madrasaa kanaaf abbaan eenyuun ta'uu qaba Jamal Aliyya siyaasee abbaan eenyuun akka ta'uu qabu jazakallahu khair eenyuun abbaan itti ta'uu qabu ijoollee kana abbaan jireenyi wasaasaadha manni barumsaa wasaasaadha ilmaan wasaasaadha ilmaan biyyaa wajjin guddifamti sila rabbiin addunyaa tana akkuma nama wal biratti uume dureessaa suume hiyyeessa suume akkanum kagammaddu asuma jira kagaddu asuma jira akkan kaaru asuma jira kafoflu asuma jira akkan asuma rooba asuma caama asumatti akkuma maree furaayyaan jeesan taati haa ta'u malee garuu akka dhufneetti agarree hedduun dhageemee jira madrasaa kana insha Allah maqaan isaalleen bar waa gari yeroo gari wanni akka jettee jaan qalameen reeddu maquma kana jechaan miidhamaa jira jettee jaan maquma kiyya kanaaf bareedina kiyya kanaaf maqaa kana maquma kiyyaa fi bareedina kiyyaa fi miidhamaa jira jettee jaan qalameen haaya bo maqaan mana barnoota kana mana barnoota توحيدا جا مدرسة التوحيد جا إن شاء الله نوهيس نوجرو مقا خنان مدرسان كون أكا رجرو خنان نجراتو إن شاء الله تفوف سيفنا مي أول ديشاني داري خيسا فصلي خيسا جولي أكا وان إسان تجيني في خان أنا سنجل عافيتي نتشي سيني دفي أكا نمو ولي سيني لا إن شاء الله يو ربي فدي يرو قباب دو خيسي جارة مو إرقا شيء ذاكري في بقدانا الرف بسم الله الرحمن الرحيم أكما شيخ جمال جدني أنا إيجاني سينسا سنرا كاسي مدرسة التوحيد يجوارجي بكي كوني بكا علمنا ما يتيومي شمو بكا عقلين يتيومي شمو فيروسين متى كيسة تكن أممني في أنت فيروسين بكا كيسة كاهمو بكي كون متى كيستي أمني كينيا كان عمالي جراتشون دندهو كان عمالي دوهاتهون دندهو du'a isaa haqiiqaa isa rabbii barbaadu sana du'a haqiiqaa sana ta'uu hin danda'u waan ta'eef abbaa namni ta'u ammoo waan kanaaf ana isaan sana jechuudha ummata islaamaati osoo an jiru islaamummaan hin cabu osoo an jiru toohiin hin diigamu osoo an jiru ilmaan islaamaa hin beeloftu hin dheebottu jechuu kana mataa keessa yoo kaahanne kanaa miti kolleejjii miti amma PhD tti amma akka asitti baratanu كلية التوحيدين أستبنمي جامعة التوحيدين أما أستبنمو توقع جتشو دندنيا أمان إسلاما كان أفقاها اتمامود أبوتو يوكا الرئيسان كتي أما يوغو إسان برغه إسانو وانقود أمبيكني
ummanni islaamaa xabi'aatti itti himuudhuma qajeeluma itti kallattii itti agarsiisu malee hojjechuun itti himanu durii kaasanii hojjetanii asiin ga'ani. Islaamummaan abbaa rabbiin ofii isaatiif qaba ganduma kana keessaa nama ka'ee hadhuma abbaatti ta'uu jechuudha. Kanaafuu rabbiin abbaa isaa itti fida osoo inni sun abbaadha hin jedhin anis abbaadha yoo jedhe kunis abbaadha yoo jedhe hundi keenyaa abbaatti taanee islaamummaa keenya kunuunfannee guddifannee wajjin deemuu qabna. Ammoo yeroo islaamummaa kunuunsuu yeroo hin jedhu islaamummaan ayyoon kunuunsuu dhiise hin cabaa wahii miti hin badaa miti yookaan madrasaan kun galman gahuu miti angahee wayii achi keessaa argachuun qabaa obbeekuun qabaa jechuun dhaammadhaa asirratti. Ayyee. Tole akkuma duratti jennee waan baay'ee kaafneerra haala ijoolleen keessatti barataartu argineerra garuu abdii nu kenne iddoon kun deebi'eetiin jalqabamuun isaa abdii guddaa namatti uuma garuu qabeenyi tokko haaluma shari'aatiin illee namni muraasni qofa ittiin duroome kun yoomatu hin qabudha. Qixa kan qaburraa zakaan kan dhufeef sadaqaan kan dhufee waaqf kan dhufeef kan dhabillee akka qixa namaatitti yoo xinnaate akka sadarkaa namaatti jiraatu waan ta'eef nullee akkuma duratti jennee harka wal qabannee hawaasa keenya bal'aa keessa jirra harka wal qabannee abbootii amantaatiin wal qabannee ustaazota keenya wal qabannee baankiin kun akkuma duratti jedhee irra deebi'eetiin ijoollee abdii boruu biyya kan fuudhaniitiin hoogganuu danda'an fuuldura deemuu danda'an mari'anneetiin gamoo kan maal ta'uu qaba kan jennu mari'anneetiin deebii ammallee irra deebi'ee kan waadaa galuu danda'u deebiin deebifnaa kan jedhudha. Kana caalaa biqiltuu dhaabuu caalaa biqiltuu kunuunsuu caalaa wanti nama gammachiisullee waan hin jirreef garuu kanarratti baankiin qofa hin danda'u akkuma jirutti ta'eet hawaasni abbootiin qabeenyaa naannawa kana jiran illee waan kana laaluu qabanii kan jedhu dhufanillee daawwachuu qaban kan jedhu ergaa kiyya siin dabarsuu barbaada. Daawwattoota keenya bakki nu jiru alammayaa miti. Kara deemaan nu moggaase alammayaa. Gandi keenya haroomayaadha. Maqaa ilma abbaaf moggaafata ormi namaan moggaasu. Maqaa ganda ofii ormi namaan moggaasu ambi namaan moggaasu. Keenya haroomayaati. Haroomayaati taarikatti qabna. Taarika waggaa kuma lakkaa'amutti qabna. Alammayaa miti kanas keessatti nu badhaati. Maqaan mataa jala deema jedheetani. Maqaan mataa jala deemuu qaba jedheetani daawwattoota keenya kabajamoo amma tuu naannoon haroomayaa kun magaalumti as garagale waan kana guyyaa tokkotti ijaareen fitaa beekadha. Qabeenya rabbiiti. Booraatis irraa duuta ilmaan keerraa ilmaa yatiimaa sitti dhiibteen du'iniiti. Ilma yatiimaa tokko as keessatti guddifadhuuti duniyaa kana irraa gali rabbiin biratti lasii jechaan guddise kan jettu wayii jechuun dhaammadha. Salaamu alaikum warahmatullah. Bismillah galatooma obboleeyyan keenya obboleessa keenya hayyoo keenya raayyaa fi kabajamoo obbo godaanaan keenya itti gaafatamtoonni Dr. Mahmad Salih jira. Hamilton TV irratti doktora Nibeetan Director Hamilton TV jira. Nuti obboleeyyan keenya akkuma as keessaa isinii iyyuu turre warri qilleensarra nu beektan har'a damee shari'aa baankii Oromiyaati gamtaa Oromiyaati. As keessaa hedduu isinii iyyinee turre warri qilleensarra nu beektan hasibiila nu bittan kadhagaa nu gargaartan hundi har'a nama jajjaboo qilleensaanis wal beeku maallaqaanis wal beeku fidnee jirra. Nuti maallaqaas hin beeknu qilleensaas hin beeknu warri qilleensa beeku kun Raayyaa Abbaa Maccaatiif Sheekh Jamaal eessa qotisa? Sheekh Jamaali warri maallaqa wal beeku isaani. Alhamdulillah nuti ba'a qofa beekna dachii tana guuruu horofa dhuubuu ni beektaati. Horofa dhiibuu dhagaa guuruu duudii keenya bal'a. Arra booda yoo rabbi fedhe ijoolleen tun qorqorroo tana keessatti barana laal yeroo muraasa booda baatii hanga tana booda qorqorroo tana keessatti yoo baratte dura siifi tokko warra Haramayaadha bolokeetii tokko naa fide naa galmeessi naa erge tokko warra Haramayaadha. Armaayumaan tu ijaarameen fedha maal jennanii ijoolleen asii baatu kun irra caalaa ganda kooti jedhaa deemti yoo isallee dhayte of kunuunsiti warra Haramayaadha bolokeetii 5 nuu kenni warra bolokeetii 10 nuu kenni birrii kan fudhin. Koreen teenya gatii kan gimbanyaa kan maali Raayyaa Abbaa Maccaa kaffalu. Marabba. Koreen teenya waa rakkoo kana galgalaa ganamatti deemtee kan gimbanyaa kan anaaf Sufyaanus waantu kaffala. Sufyaanas jiruumi itti nama nadhanin beeka. Marabba. Kan gimbanyaa kana naatsi kana harkaa Raayyaa Abbaa Maccaatiif Sufyaanus man sheekoo gaafa. Allahu akbar. Masha Allah. Masha Allah. Koreen teenya hanga dandeessutti deemtee sadarkaa tanaan geenye qabiyyaa bahee jira. Ijoollee tana arguun danda'u jee. Wallaahi waan hin ba'u. Qabiyyaa bahee jira. Waan hin godhu jira malee. Waan dandeenyu goone
koreen teenya kanneen kun cufti koree madrasaa kanaati. Kana reefu muwazzina keenya ni beektaa reefu tira arkitee jira. Madrasaa kanatti koree itti gaafatamaa wahiiti. As keessa jira jaarmee kana keessa jira manni kun kasaaniiti. Inshallah kalima lama jee ها والجيسلو أدوكو لا بتجري تنيل بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أرى جمتشون الدجامي جوزان أركدة جوزان أركنة نتوان مدرسة درسين دبنو خجرو خنا الحمد لله سليمانة الحمد لله أسين جيني جرا ربي وانا تكسر برسي تمبيكا أمانة سينياتو سندوس كوسي برسي كفلا كايدار ربي كون ربا كفلو جالتا إن شاء الله أبديك أبنا مدرسة كنا كجارة مدرانو أبديك أبنا أرى سببا في كل شيء سببا قبليان كي نوچنا في جرا قالتو ما نوچنا جرا دانجا أنغنو proposali kopai proposali madrasa kana واسين كا سين سيرفني كابله والله رف إيريو رفين بر إسين نماي رفني جكنة إسينو مكاناو أتو بر بو أوري رفنيتي دواس تنرجم نبر أرمان جرا تشوف أفوامي كده برفته خنا فورا بدي أباكيت رفيني بر سيكلمي إيه كان مني بر رفين رالله تكمل رفسيلا نكمل فتو سنيف أواسك proposali كونو أسمت تكننا دبي proposali مو management kore management titin wanta godani kan ammas deebifne kuno asgeenye jenne mo deebisini deebifnu ta jazakumullahu khairan kuno managementin maal itti gaafatamaan godana qaapato jechuun itti gaafatamaa baankii gamtaa oromiyaa damee dhalarraa bilisaati pirezidaantii damee dhalarraa bilisaati isas illee nu bara bakka jirtan utti waa hedduu nu bira dhaabatu jarri kun akka waan yatiima guddisu wayii dhaqanii nu wajjin isaazabamaniiru جرافيس دعائنو كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي ولي سنافود. جنة ثاني سنافدا. آمين آمين آمين.